amalli nama keenya hedduun haadha warraa isaa bashannansiisuu hin beeku fuudhee bakka gaarii fiduu hin beeku gaafa wal walitti dhufan shahrul asal ka jedhan san baatii dammaa jedhan baatii lama sadii sani qiyaamaa walitti buusanii hoteelli jariin dhaqin hin jiru hoteelli jariin dhaqin hin jiru iddoon bashannaa jariin dhaqin hin jiru qiyaamaa walitti buusanii baatii sadii afur booda quluu quban qaban akkasii miti jaalalli akka carqii mooftu kana moofa haaromsu barbaachisa tokkosuu dhiquu tolchuu yoo dide immoo tolchanii ofirraa jijjiiruu barbaachisa kanaaf iddoo akka baharaa iddoo akka bashannanaa seera rabbii kan cabsine daangaa rabbii kan cabsine akka rabbiin jedhutti bashannanuun islaamummaa keessatti barbaachisaadha. Maasha Allah abuu jaalala dhugaa barbaade dhugaa rabbi sheekotuma heerumi wallaahi jaalala qulqulluu akka ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhe sii kennanii barbe aboo yaa rabbi yaa maasha Allah yaa maa ijumatii irraa afa ijoolleen dhugaa rabbi hinaafe warra minuma heerumi sheekota heerumaashi sheekonni akkaataa fiqirii itti kennanii fiqirii fudhatan beekan dhugaa rabbi fiqirii isaanii maasha Allah ila dhugaa rabbi namni sheekota kana waan jaalalan beene dooma wayitti fakkaata garuu addunyaa kanarra namni akka sheekota jaalala beeku jaalala kennu jaalala fudhatu hin jiru wallahi qajeela beekan eessa jaalalli kennamtii eessa jaalala fudhatamtii nama akkamiitiin deemtii yaa maasha Allah sumaadhaanu wajji isinaa bulchu wallahi hedduu walirraa bareeddan maasha Allah ila Muhammadu amma jechuudha ka sheekota hin ta'in jechuudha ni fuudha biyya alaa ergata isheen kushiina araba daladdi akka wanti jala erga in biyyuma taa'ee akka wanti marra hagam ergitee hagam daladdee hagamtu hafee akkas yoom galtaan hin jiru yoom dhala godhannaan hin jiru kun Muhammad warra sheekota hin taaneeti garaagarummaa isaanii Muhammad warra sheekota jechuudha ni fuudha ishee bareecha mana keessa mangistiidhaan jiraachisa mana keessa dalagaadhaan gargaara dhugaa rabbi jaalala kennaaf ni boqachiisa biyya alaa ofirraa oofu dhugaa rabbi biyya alaa deemin jedhaniin ofii ilaalka dafqanii ilaalka akkanatti jechuudha fuuraa kana ofirraa facaasanii waa isheedhaan jiraachisa fidan maaliidhaaf sitti ni fakkaata dirqama akka mas'uulummaa yookiin itti gaafatamummaa haadha manaa sun isarra jiru waan beekuuf waan beekaniif mana gadi hin baafatu mana keessatti akka ajaa'iba kana jiraachisa jechuudha dhugaa rabbi hagumna isaatiin dirqama warqidhaa bituu miti jaalala kennu jechuun dirqama makiina bitee kennuufi miti kalaamni gaariin jechamni gaariinu ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam sadaqaa jedhan akkasuma immoo afaanuma jaalalaan kennutu kanatu hariiroo uuma dirqama miti deemtee waan garagaraa bituun dubartiin keessaayyuu waa harkaan kennanirra waa afaaniin dubbata irra jaalatti dhugaa kun waan lafa jiru jechuudha yeroo baay'ee nuti jechuudha nama maaliif sababni isin fakkaatan wan afaaniin jedhan kana dhugoomsuu jaalanna waan ta'eef siif du'a jennaaniin wannuma nuuf du'a itti fakkaata garuu sun dogongora ani sheekotiin wanni isaa irraa na gammachiisa wannumaa hunduraa na gammachiisaadha dhugaa rabbii fuuyyu maal goonirreen sheekatti heerumni nu yilattaree المهم ولو ما قالت وجو وري أمل ربطي إجارن خرج يقوتها كان أزديبا ما مدون جالل ولا ليجر ورش يقوتها هنتان على سيرجتي أكونتي سوجي إرجع يواتي مالك ترجوبات تجارتي تيام تسينجرا أفي أسي إفاجي وامك أتاتي من إجارتي جارتي برا اتفودا كربي حق ربي هم بين أساسا أبا في الإمانتين نمني حق ربي بيكم نمني حق ربي بيكو أبدا حق نما إنو من دقن دقنقوري كي نبا إيروبا إنمني كي نما والميدا حق ربي واللالو وانت إيجا حق ربي سؤومي غوفتا سيقولي واهون داولي كان بشان الراسي أومي حق إسا حبيته هنغبريني أكاهت إني نغبرا جئني هنغبريني حق إلما نما مالي الداري وما ستفكاتو وجا ستفكاتو مالي لافوجو إسا قدا سنويو isa guddaa sanuuyyuu haqa isaa hin eenne waan ta'eef inni tokko kanaafi warri ija faffacaastan warri ganaa amma booda bultii ijaarrachuu barbaannaa jettan habiibtii tiyya hin qoosiniitiin
miskiin wayii gadi fuudhiitiin quraana qara'ee rabbiin akkaataa amantaatti geggeeffatan beeku. Akkaataa haqa namaa eegan beeku. Akkaataa haqa haadha manaa isaa eegan beeku. Ka akkasiisanii lat godhii qabadhu. Ijoolleen teenya maal ishee akkota dheessisanii fakkaatan nurra fuudhaadhaaf dheessan. Garuu kun dogongora dhugaa. Ila sheekonni maaliif fuudhatanii fakkaatan mana kee keessa mana keessatti jechuudha. Waggoo ati abbaa manaa kan kee qajeelutti hin qabin. Inni alaa dafqee cabsee falaxee dhagaa baadhatee hojii humnaa dalagee alaa sitti hin galee ati mana keessatti waa sirraa barbaachisu silaa ulaagaalee humni kan kee danda'u yoo guutuu hin dandeenye dirqama illee jaartii biraa sirra fuudhu malee lafumaa keessa irratti hin fuudhu. Tokko kana maammadoon kun waan jechuudha. Warri sheekota hin taane ammoo alaa falaxee galuunii miti. Dhugaa waa isin himu. Sheekonni haadha manaati yoo bahan gabaa takka bakka wayii yoo gahan waa bitanii fi shunkurta bitanii galanii buna bitanii galanii. Maammadoon kun waan dhiirummaa irraa bu'a ta'e dhiirummaa irraa bu'a ta'e waan isaa hin bar. Dhugaa rabbi suurri irraa bu'a ta'e sila dhiirummaa sadi dubartii jijjiiramaaf ta'e jaartii ofii wajjinuu deemuu hin qaanfata. Sheemi qaba meeshaa alaa fidee galuuniif iyyuu miti. Dhugaa rabbii keessaafuu gara arsii kanatti duraan jechuudha bara nu ijoollee nama guddaadha waan ta'aniif maal jedhanii maayinee dullatti si lawone narra laalina akka warra duriitti haasawna isin ammoo na dhaggeeffadha. Dur maammadoon keenya keessaafuu karaa arsii kana haadha manaa ofii wajjinuu taasisa nama deemuu hin qaanfata. Takka meeshaa alaa bitanii galuudhaaf akka waan dhiirummaa wayii irraa buuti of laalaa. Ijaan argattiidha barbuufidha ijaan argattii kanaaf waan binneef ijji si keessatti habaduu jechuuf abaarsa. Habiibi jedhaan illee ta'u maammadiyyoo yaa maammadoo kenna. Jiilii kiyya jireenya mataa kan keetii jireenya multi. Ijoollee waa'ee jaarsaaf jaartii haasa'arra nurraa jedhisaa tunni. Miira keessa nu galchinu waa'ee jaarsaaf jaartii namni yaa waa'ee jaarsaaf jaartii haasa'u miira keessa gala bakka jiru qubuuf hin qabu. Almuhiim jaarsa keetitti hin qaanfati obboleetti xiyaatillee. Isuma jaarsa keetii isuma abbaa ijoollee kan keetiitii boruudhaaf yoo haadhalli ijoollee waliin hin qaban jaartii kan keetii irratti hin qaanfati obboleessa kiyya. Isumatu haadha manaa keetii haadha manaa eebaluu siin jedhan barbi gaafa isii argatteerraahi kabaja argattee gadhaabatte gaafa isii argatteerraahi ija dhalaa biraa jala faffacaasu dhiistee tasgabbiidhaan galgala ka dura saa lama galtu saa 12 galta bara akka lukkuutitti kabajaa horattee jechuudha kee keessatti. Kanaaf haadha manaa kan keetirraa hin qaanfatin. Dirqama makiinaa bittee hadiyyaa yookiin giiftii kennuudhaaf miti. Waan qabdurraa waa humna kan kee danda'urraa maa karameellaa hin ta'in walii kennuu baradha sheekotarra. Silaa yoo isaan fatwaa isinii godhan hin dhageettanii miti ana fatwaa isinii godhadha. Kanaaf maammadoochee maammadoon na dhageeffattu silaafuu Faaxima na dhageeffata. Akkas isiniin jedha ka oolmaa gaarii hojii isin haa bulchu ijoollee keenya naqashtii horaa bulaa nagatti.